matsahul kullu qabnu soofti koppiise ta'u hardi koppiise ta'u dubbifannaa afurtamii tokko afurtamii lamarra isa jirudha nan barbaadu garuu akka wal qabatee nuu deemuu fi yaada isaa wal qabata bakka ta'eef seenaan kuni seenaa dhugaadha. 38 keen dubbisa. Yesuusii bartoota isaa wajjinii adeemsa itti fufee gara ganda tokko yommuu dhufee dubartiin Maariyaam jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam dhiifama naa gootu dubartiin Maartaa jedhamtu tokko mana isheetti isa simatte isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kuni miilla gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii mana keessaa qabamtee waan kurkurtuu fi gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuu fi isa na dhiiftee fi anaaf yaadduure egaa akka na gargaartuu fi itti naa himi jette. Gooftaan garuu deebisee fi yaa Maartaa ati yaaddofta waan baay'eettis hamma camta kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaami qooda gaarii ishee duraa hin fudhatamne sana fudhattee jedhee jedha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kutaan kun kutaa baay'ee beekamaa namni ala baay'ee irra deddeebi'ee irratti hundaa'ee barsiisee yoo hin dubbatee nus immoo dhuunfaan dubbifannee namaaf dubbifnee baay'ee intinii taanedha jedhee amannaa beeku. Obbolootatti mana keessaas beeku namnis beeku waa'ee seenaa kanaa seenaan kun seenaa nama dhugaadha. Seenaa kana irratti hundaa'een sagalee Waaqayyoo galgala kana siin daqiiqaa yaabtuuf siniira. Wantani seenaa kutattii kana irratti hundaa'ee dubbachuu barbaadu maa inni bu'aa Kiristoosin dhaggeeffachuu fi dursa laachuun argannu jedheen dubbadha. Bu'aa Kiristoosin dhaga'uuf dursa Kiristoonis dhaga'uun laannuun argamu. Kanan dubbadha. Maaliif gabaabaatti kana ibsa bakka ta'eef. Kan isitti bu'u yeroo laaltanii akka aadaatti yeroo laaltanii akka aadaa Israa'elotaatti yeroo laaltanii gooftaan Yesuus Kiristoosii ofii isaatii dhaqeen jedhu iddoo kanarraa ganda tokko yeroo lixu jedha. Ganda sana yeroo lixu dubartiin dhufee Maartaa jedhamtu mana isheetti simatteedha. Simatte. Yeroo baay'ee seenaa kana keessatti Kiristoos Yesuus duwwaa laallamanii qophaa isaa miti. Namoota yoo xiqqaatan namooti 12 isaa wajjin jiru. Keessummaa salphaa miti jechuudha. Keessummaa nama 2-3 nama tokkoo miti. Hin naqanii akka seera Israa'elitti immoo keessummaa yeroo dhaqu seerri godhamu jira. Israa'eloti waan baay'ee qabu, miilla dhiquun jira, waan adda addaa jira, seera akkasii qabu. Seera kanas guutaniiru jedhee yaada. Eega ol lixanii taa'anii booddee keessummaa dhufe bakka ta'ee fi wanta keessummaa sana barbaachisuuf keessummaa keessumsiisuudhaafitu Maartaan gara hojiitti dabarte. Akka aadaatti yeroo laaltan sirriidhuma. Kan sirrii godhe ishee dhuma kan. Macheem eewuun keenya keessummaa nama 12 ta'u 13 ta'u mitiiti. Mee keessummaa nama 2 mana taa'ee caljennee teenya wajjin naasuuf gara golaatti darba. Ammana keessaa warra keenya birattis kanumaan argaa guddadhee eeganii gaa'ila dhaabbadhees immoo qabbaneen kanuma taa'anii dubbadhaa jettee limmitti sukkiti. Akka aadaattis kanuma seera warra Israa'el keessattis kanuma jedhee amanan. Waanuma sirriidha. Garuu kan nama dhibu yoo ilaaltan akka aadaatti ilaaltanii safuu kan hin beekne caljettee dhuftee kan teessu dubartiin tokko turteetti. Eessa yoo jettan isheen immoo Maariyaamiidha. Akka aadaatti ilaaltanii kan waqqasamu kan ceeqqabamu ammatu jarri waliin guggumanii maal keessummaa fiddee mana keessee dubartiin teessee daasaadhaan kan gossitu kan jedhamtu Maariyaamiidha. Maal akka Kiristoos Yesuusii mana isaanii dhaquun guyyaa jalqabaa miti jedhee nama lola. Maaliif yoo jettan dhaqaatii waa'ee isaa yeroo Aliyaazaar du'aa ka'e ka'alaalaa maali hin jaallata ture jedha. Baay'ee eewun Maariyaamiif Maartaaf Aliyaazaariin hin jaallata ture. Keessummaa guyyaa sana jalqabaa duwwaa ta'ee yaadu. Guyyaa baay'ee waan deddeebi'an itti fakkaata. Hin simatame kanaaf simatame hin waamame iyyuu hin simattee gara golaatti darbitee hojii hojjettee waanuma sirrii gootee waanuma aadaarra jiru gootee waanuma sirrii goote. Maaliin bartu waan sirrii gochuuse eeddee dhabde amma dhufteette maal jechuuseeti kuni nyaati qophaa'u nama 2-3 miti
nama gara nama duuka buutota isaa gara nama 12 kan yeroo hundaa biraan dhabamne isa wajjin nama 13 nama 13 nyaata kana qopheessuun baay'ee cimaadha. Achi dhuftee obsitee obsa fixattee dhuftee akkuma sirriitti eekamuu qabatu dubbatte. Hiyyatti dhuftee yoo seen yaaddu ta'e yoo seen sammuu hin qabne yoo seen safuu hin beekne yoo seen qaanii hin beekne ati immoo qophaa koo yeroo hojjedhu siin gaddisiisu jettee Kiristoos Yesuus hin gaafatte fira isaanii kan isaan beeku mana isaaniitii fi michuu kan ta'e gaafatte. Duuka buutota hin gaafanne, Phexrosin hin gaafanne, warra hafanne baay'eedha isaan. Filiphoosin hin gaafanne, Eehuun hin gaafanne hin gaafatte. Kanaan beektu gochaan Maariyaam goote kuni akka aadaaf akka safuutti sirrii kan taane kanaan beektu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Deebiin gooftaa Yesuus Kiristoosis hundumtuu yeroo sana duuka buutota kun kan ta'anii isaan eeganne yaadaan barreeffamee jiru. Ifatee lafaa kaasee achi deebisa. Maalati sitin dhaga'amu yeroo seen kophaa seen akka taatu ka'imee hin ga'aati haasaa kana booddaa somna isin haasaa booddee hun dhaggeeffatta itti ufaa ka'imee nama jira jedhaati jedhanii eegodhe yaada warri 12 sun afaan baasanii haasa'in malee otuu haasa'aniiru ta'e akkasuma jedhu jedhee yaada. Haree yaada mana mataa isaa kenna. Anis isinis ammatu amma teenye kaaneeti kanuma yeroo baay'ee kan beekamu keessummaa yeroo mana dhufu dhiiruma taasisuuf malee dubartooti garuma godaatti darbanii hojjetu bakka ta'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu akka namni ilaalutti ni ilaalu, akka namni yaadutti yaadu ilaalchisaa adda. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kiristoos ilaalchisaa adda, yaadisaa adda, akkaataansaa adda. Yeroo tokko haasaan naasa gochaa inni godhu warruma Fariisotaa illee deebi'ee mataa xaxa. Kanaaf kai Maariyaam kai dhuguma siin jettee anayyuu na dagachiifte gargaarsu gubbaa jiraataati keessummaan baay'eedhaati hin jenne. Maartaa jedheen ennaan ati baay'ee kurkurtaa jedheen baay'ee amma camtaa jedheen keessummaaf garaaraafamtaa jedheen yaadi kee kun xuruudha rakkina hin qabu akka sabuu keenyaattis garuu gaariidha garuu kan dursa qabaachuu qabu waan tokko jira jedheen. Nyaata garas kan dursuu qabu dhugaatii garas kan dursuu qabu miilla miicuu garas kan dursuu qabu keessummoota kunuunsuu garas kan dursuu qabu waa tokkotu jira. Wanta sana immoo kan namaaf barbaachisu wanta tokkittiidha. Baay'ee nama dhiba. Waan lama, waan sadii, waan afur hin jenne. Namootaaf wanta barbaachisan jireenya namootaatiif wanta barbaachisan jennee kan nu baranne waan sadii hin dhufnu. Nyaata, uffata, mana keessa jiraatanii ammatti dabalaniiru basic needs ni jedhame kan namaa jiru shanjaayyuu godhanii. Dur basic needidha kan jennu namni tokko nyaannaan, uffannaan, mana qabaannaan hin ga'a jedhama. Gooftaan immoo amma kana dhiiseetu basic neediin namaa kana mana tokko waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Wanta tokkittiidha. Maa inni waan tokkoon sun jechuu seenamne. Hammoona waa'ee Maariyaamin dubbanne. Ibsa kana himeetu iseen ati ka jettu kun ka iseen ati jettu kun carraa gaarii iseerraa hin fudhatamne argatte. Pointiin isa kana. Iseerraa kan hin fudhatamne carraa gaarii nama hundumaaf barbaachisaa kan ta'e waan tokko. Innis maal waa hundaa dhiisanii dursa gurra Yesuusiif kennu. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Waa hundaa dhiisanii dursa Yesuusiin dhaggeeffachuu. Gurra qeensanii waan inni jedhu hubachuu. Seenaan kun itti fufee jiru kan isin dallantee achi deebite ta'e teessee achuma teessee isheen dhaggeeffatte ta'e falan qabu gaa seenaa teessuuti annaqeen hojiitti hojjedha jettee waan tokko hin jiru seenichi hin jiru. Seenaan barbaachisu ijoon isaa kanarra isa 42 jiru. Ati niphattaa, ati nama camtaa, ati kurkurtaa, ati akka taataa kan namaaf barbaachisu garuu waan tokko. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Mana keenya keessatti wanta priority ilaaluuf qabna hundi keenya. Dursa wanta ilaaluuf qabna. Maartaan hunduma garas kan isheen dursa laattee fi qoccettee teessee walitti galtee waa'ee nyaataa, waa'ee bunaa, waa'ee buddeenaa, waa'ee qixxaanii dhiyeessuun nyaatisa warra Israa'el kun aadaatti dhiyaatu qabaa. Seera qullaa'inaa meeqa qabaa. Ergafti gootee teessee waan tokko. Maa innis gooftaa ishee dhaggeeffate ture. Amallis eeqadhe. Akkasiin galgala kana yaaddan hin barbaadu. Jireenya namaa keessatti mana namaa keessatti wanti nuyi dursa laannoo priority laannoo wanta baay'ee jira. Akka sagalee waaqayyootti akka iddoo kanarratti ammatti ilaalletti akka kutaa kanaatti akka oobdii iddoo kanaatti akka oodii jedhamu konteksta jedhamuun akka iddoo kanaatti gaafa ilaallu jireenyaaf murtee Maartaarraa
haasaa Kiristoos Yesuus dubbate irraa wantoota gurguddaa waa baay'ee barachuu dandeenya. Kanaafin mata duree maa irratti dubbadha jedhee waa hunda dura dursa kennanii Kiristoosiin dhaga'uudhaan bu'aan argamu maa inni dheen dubbadha kanan jedhu kana. Bu'aa qaba. Utuu bu'aa qabaachuu baateeti carraa guddaa filatte hin jiru. Namni tokko tokkomma ganooma yeroo kaate carraama guddaadhaan dhalatte jedhu. Carraa guddaadhaan dhalatte. Ifam carraa guddaadhaan dhalatte. Yoo inni horii gaarii argate, yoo inni rakkoo tokko malee barate, yoo inni milkaa'ee waan adda addaa jire, carraa guddaadhaan. Baay'een keessa warri biyya Awurooppaa jiraatan, baay'een keessa tarii warri biyya Ameerikaas biyyuma biyya keenya irra fooyyee qabaa jiraatanii namooti carraa qaba guddaa carraa argatan isaan jiru. Jireenya fooyya'aa, jireenya mirgi dhala namaa itti eegamu yaaddoo kan hin qabne qulqullinaanis kan kana caalu ta'uu danda'a. Garuu biyya lafaatti deemtanii gaafa laaltan hunduma garas Kiristoos Yesuus kan jechuu barbaade keessummaa keessumsuun jira. Aadaan Israa'elotaa warra aadaan keenya akkana dhuguma akka safuu keenyaatti birrii miti. Maariyaamatti teessee kaatee naasa'inii dhaqii gollatti darbii safuu keenyas hin cabsinii mee qaaniidhuma qaaniin bakka nama qaanis hin go'anuma qaan hin beekne hin ta'inii ka'ee jechuu isarra ture sirriin isaa kana ture. Garuu sadhiisee gooftaan Yesuus Kiristoos inni aadaa garas hojjetu inni safuu garas hojjechuu danda'u ati hin dhiphatin hin kurkurin maal hin jedhini hin dhiphatin hin miicamini namaaf wanti barbaachisu waan tokko. Mee waan tokko jedhame waan tokkicha jedhame tokkitti jedhamu kan isin dhibu nama dhibaa tokkitti ta'ee garuu burqaa waan hundumaa tokkitti ta'ee garuu balbala waan hundumaa. Tokkitti ta'ee garuu kallattii kan nama laatu waan hundumaa. Tokkitti ta'ee garuu wanta isa raabisan bukkee isaa jiru waan adda addaatti kan nama baasu. Maartaan amallisee amala waa hundaa duraa dhiiftee jorgaa jettee safuus gattee maaloos gattee keessummaan dhimma isaa jettee isa arginaan isa jala qoccattee teessee dhaggeeffattu. Amala gurra see Kiristoosii banuu qabdi. Kan isin Iseetu sirriidha amma tuulantanii Maartaatu sirriidha. Maariyaami garuu kan amma waan carraa gaarii filata. Namooti baay'een waan dursa kennaniif qabu mana isaanii keessatti. Inni kaan ijoolleedhaaf dursa kennaa. Inni kaan waan alleedhaaf dursa kennaa. Kanas hin dhibu. Tartiibisaa kan wal bade ta'eetu baay'ee rakkanna. Sagalee Waaqayyoo immoo qajeelfama jireenya keenyaati. Sagalee Waaqayyoo immoo kan nu bituudha. Sagalee Waaqayyoo immoo kan nu geggeessuudha. Akka sagalee Waaqayyoo kutaa amma Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 41-42 dubbise kanaatti garuu jireenya keenya hundumaa keessatti kan nu baasu kan nuuf ta'u waan tokko maaliin isa Maariyaam filatte. Maaliin waan hundumaa dura dhiisanii maal jedha Kiristoos. Yeroo baay'ee dura yeroo ijoollee fi ijoolleen dhukkubsatanii hin danda'u dhiphina badaa. Ijoolleetti innoo dhukkubnaan qabbaneen kuttumeen kadhannaa mana qorichaatti geessinan jaalani. Hakiimiin otuu laaleen jira. Amantii dhabee miti kan isin dhibu. Bakka ilaalam dursaan kennu isa kam mana qorichaatti geessine. Namumti illee baranii amma akkuma gosa namooti baay'een baranii koo mana qorichaan naanna'anii fidanii gaafa lafa kadhachuutti fidanii koo mana qorichaa tokko namni lafi nu nadheen jiru eessatti geessineerraa xabalatti geessineerraa jedhu warra kam xabala fakkaata wanti baay'een isaanii midiin keenya se'an. Bakka geessineerraa kanaaf oole isuma dhumaa dhumnee furmaata isa dhumaa achi dhufu. Silumayyuu inni jira kan isin dhibu. Silumayyuu achi inni jira. Qoromsumti tokko yoo nu dura bu'e wanti nu aarsu tokko yoo nutti dhufe wanti nuti murteetti barbaadu tokko yoo nutti dhufe namni qooda dhaabbatee maal wayya Waaqayyo maal jedha jedhu waan garagaraadhaan dursa kenna. Mana keenya keessatti wanti dursa qabatee jiru maali? Wanta maaliif miicamna akka Maartaa? Wanta maaliif kurkurra akka Maartaa? Wanta maaliif hamma cabna akka Maartaa? Abshaalli safuun acha dhaqu. Adeemsi Israa'el keessatti barate waan barbaade haa ta'u. Namni waan barbaade naana jedhanii warras guutamanii jiran duuka buutoti kun garaa isaaniitti waan barbaade yaadanii maal dubartiin hin qaanofneen kun naafa jedhanii dhimma isaaniiti. Ani kanan barbaadu isa Kiristoos jedhuun taa'ee dhaggeeffadha. Gurra koo isaaf hin banne. Gaafa Kiristoosiin dhaggeeffatan Kiristoos nama namatu. Yeroo hundaa furmaataa isaa.
yeroo hunda jireenya haasaa, yeroo hunda waan kallattii namatti qabu haasaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Maariyaam kuni kan isin dhibu muuxannoo qabdi. Muuxannoo qabdu kanaan illee lafa tokkotti saalfii oolchiteetti saalfii mana cidhaa tokkotti ta'e. Yeroo jalqabaatiif gooftaa Yesuus Kiristoos lafa inni waan nama ajaa'ibsiisu hojjete. Wangeelii Yohaannis irraati boqonnaa lamarraa kutaan kunis baay'ee poopulaariidha beekna hundi keenya iyyuu kutaa kana dhiyyaan. Lama lakkoofsa 5 irraa gaafa fudhattanis maal jedha iddoo kanarraati nan dubbisa. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebiseedha. Waan isin jedhe dhaggeeffadhaa. Haati isaa yommus warra kun Maariyaam haadha Yesuus. Haati isaa yommus warra achi ergamaniini waanuma inni isinitti himu godhaa itti. Maariyaam isheen kun haadha Yesuus isheen himu. Maal jechuudha? Wanta isinitti hime godhaa jechuun ikkoo dursaati wanta isinitti hime dhagaa abboommi isaa dhaggeeffadhaa. Isheen kun immoo kan isheen jette. Maariyaamota kun Maariyaamota adda addaa ta'an iyyuu malee ilaalaa. Isheen kun isheen haadhi isaas maal jette? Wanta isinitti hime dhaggeeffadhaa. Godhaa jechuun ikkoo dura dhaggeeffatanii. Dursa Waaqayyoon dhaggeeffachuun, dursa gurra Waaqayyoof kennuun, dursa waan hundaa dura Kiristoosiin dhaggeeffachuun bu'aa gurguddaa qaba. Kasaaraan qaba. Kasaaraan qaba. Tarii har'oo Kiristoos Yesuus qaamaan nu gidduun jiru. Kiristoos Yesuus du'a mo'ee ka'ee ergama isaa biyya lafaa raawwatee gara mirga abbaa isaa deemeera. Eessaa fuuna jechuu dandeenya ta'a. Kun isin jalaa dhokata dheeyyaadha. Gooftaan har'a isin dubbata. Har'a sagalee qaba. Karaa adda addaa erga. Wangeelii Yohaannis boqonnaa tokko jalqabaarraati yeroo dhuftan maal jedha? Kiristoos sagalicha akka inni ture dubbata. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichis Waaqayyoo bira ture jedha. Sagalichis ofiisaa Waaqayyoon ture jedha. Sagalee inni jedhu kun dubbii jiraataa isa waan hundaa keessa darbee harka keenya keessa galeedha. Hin dubbata. Waaqayyo har'as hin dubbata. Maaliin dubbata jettanii? Dubbii isaatiin dubbata. Sagalee isaatiin dubbata. Namatu sagalee isaa kanaan akka inni dubbatutti badaan fudhatu. Raajummaanis hin dubbata Waaqayyo. Beekumaanis hin dubbata Waaqayyo. Namoonni tokko yeroo deddeebisee Waaqayyo gubaa'ee keessaa addatti isa waamee obboleettiin akka jedhee ammaatti dubbatu waan Waaqayyo namoota biraa caala isa jaallate se'u. Waaqayyo kan nama ammaa dubbatu yeroo baay'ee yeroo dhaga'uu dinnuudha. Yeroo dursa laachuuf dinnuudha. Yeroo dhageenya chillaa jennuudha. Gabaabaatti isa keessa lixumaa inni har'as Kiristoos Yesuus qaamaan jiraatin gidduun jiraatin malee hinuma dubbata. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaafiyyuu inni hin dubbata. Nuyi dursa laannee dhaggeeffannaadha. Nuyi akka Maartaati moo akka Maariyaam? Hundi keenya ana dabalatee yeroon har'a dubbisaan ture kana. Eegala dubbisaan ture kan ofiin gaafan. Waaqayyo maaltu yeroo koo fudhatee akkan kurkuru akka Maartaa sana hamma camu na godhaa laata. Maaltu akka dhiphatu na godhaa laata. Dursa maaliifan kennee jira laata. Mana koo keessatti maaliifan kennee jira. Tajaajila koo keessatti maaliifan kennee jira. Namoonni tokko tajaajila fa'ii dursa kennuu kan danda'u. Tajaajilli jireenyaan ta'u beektuun dursa bakka tajaajila karaa tajaajila natti dhufin. Tajaajila koo moo'ee tajaajila cidhaa tajaajila xurura tajaajiluun hin dhaggeeffatu warra ta'an. Tajaajilu jechuun ergamuu dhabni. Ergamuuf illee dura maal gochuu qabna? Dura dhaggeeffachuu qabna. Warri kaan immoo ijoolleetu xaa'ootii bakka. Ijoollee matoo waaqa tolfamaadha kan isin wanta otoo dursa kennuuf mucaa adda addaa bakka. Achi karaa isaan dhufe. Haa ta'u waaqa of galanii guddaan haa ta'u. Hammi kunuu barbaachisaadha. Garuu tartiib isaa mana keenya keessatti, jireenya keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti wanti dura qabate maa inni? Kottaa obboloota koo walii gallaa. Wanti dura qabachuu qabee booddee hafe. Silaa jalqabarra ta'ee isaaf dursa laannee gochuu nu qabne. Kiristoos Yesuusiin galgalaa ganama yeroo hundumaa gurra qeensuu nu qabne. Inni booddee hafe kuni maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo dursa isaatti adeemu galgalaa. Yoos bu'aan isaa iddoo guddaa ta'a.
Mee utuu bu'aa isaan kaasini yaada tokko tokkoon kaasa. Matsaafa qulqulluu keenya keessaa yoo fudhattanii fakkeenya kan nu ta'an waan baay'ee jira. Namooti har'a Waaqayyoon dhaga'urra dursa nama dhaga'u. Isatu isaan gammachiisa. Isatu isaanitti tola. Waaqayyoon dhaga'urra dursa nama dhaga'u. Saamu'eel isa duraarraa seenaa tokkotu na dhiba yeroo hundaa kutaa sana xanii dubbifachuu dandeessu yeroo baay'ee dubbatama waa'ee Saa'ol. Saa'ol kana Waaqayyoo nugusa godhee dibe dhuguma ittiin hojjete sabni Israa'eliin barbaadinaan bakka ana jibbanii muudiif jedhamee muudame lola lolee wattaaddara barbaada akkuma warra mootota warra biraa wagii warra biyaan waaqayyoon hin ga'e dhumarratti Waaqayyo waa tokko jedheen dhaqii warra Amaaleqootaa kana fixiin fixiidha lala. Tokkollee nan bisin garaan laafin jedheen. Hin naqe Waaqayyo erge bakka ta'eef hin ajjeese hin rukutee gaafa korommii ciccimoo kana argan garaa laafe. Mootii isaanii immoo gaafa qabatu mootii kanatti bu'uu dhiise. Sa'a kana xobboolii kana warra bifa qaban kana kun aarsaa Waaqa kootiif ta'a jedhee fudhatee dhufe. Mootii kanas immoo isa andanyaa isa ta'e isa mooticha qabadhee dhufe. Isa mataa ta'e isa jalqabaa kanan qabadhee dhufe. Kuni achitti ulfina Waaqayyoo fida jedhee yaade fakkaata fidee dhufe. Nan gabaabsa. Gaafa fidee dhufu moo'een dhufe abboommi Waaqayyoo raawwatteere ittiin jedhe raajichi. Saamu'eel. Eeyyee jedheen eeyyee. Akkasitti mee gooteere. Eeyyee maaniree horiin nan dhaga'u kun kormatoo bookkisaa. Korbeessa hoolaatu sagalee isaa mar'ataa nan dhaga'a kunoo jedheen. Maaliif iddoo kanatti rakkinni isaa maal ni beektu isin? Rakkina Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuti. Maal jedhe? Fixi waa tokko nan bisin garaallee hin jabaatin jedheen. Hin leellaafin jedheen. Fixi wanti garaa si laaffisu jiraadha. Achi ga'ee maaltu garaa laaffise yoo jettanii Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee loltoota isaa dhaga'e. Eessaa barta yoo jettanii sababii dhiyeesse. Maal jedhee? Eeyyee yaa Saamu'eel hoolota kana korommii kana warra babbareedoo kana Waaqa keenyaaf aarsaan hin ta'a jedhanii loltoota koonatti himnaanini haa ta'u jedhe. Sagalee loltoota isaatu caala moo sagalee Waaqayyootu caala? Isaan dhaga'e. Waaqayyoo waan dhaga'uu dhiisee abboommi isaa waan fudhachuu dhiisee Waaqayyo isa tuffate mootummaa isaa sarara tarsaase kan nama dhibu. Kasaaraa guddaa laala. Waan ta'u qanxalii baruma sana si tuffadheera dhee. Naa kadhadhu jennaan yeroo Saamu'eel iyyee kadhatuuf illee naman tuffadheef amma ofitti boossaa ta'e. Yeroo tokkotu rakkisaadha. Bara tokkotu sammuutti na dhufe. Barri isaa tureera waggaa. Bara akka lakkoofsa biyya kanaatti gara 80 keessa 83 natti fakkaata. Harka lafa jalaatiin dhossinee kadhannaa. Ijoolleen barsiisoti tokko jiru. Barsiisoti kun akka dadhabuu ta'anii dargaggoota mana barumsaa astamaarota jiru tokko tokko wajjin michoomanii dhuma garmalee deemuutti ka'an. Wangeelaan tokko immoo jira. Baay'ee hojii Waaqa irratti attamitti isin jira. Hamma har'aatti nama nu dinqisiifannu. Hamma har'aatti nama akkasii arginu hin beeku. Mootummaa Waaqayyoo nama of kennee waa'ee biyya lafaatiif nama of dhiisedha. Waldaan adabdeetti, gorsiteetti, deebi'uu madaaleetti fudhan akka aarii akka aarsu. Obboleessi nu geggeessu tokko immoo jira magaalaa xinnoo tokko keessarraa. Mana isaanii bukkee dabarraatu obboloota kana gortee dubbiftee dabartu jennaan ta'e Aayizaabii wajjin maaltu mataa na cabsee maaliif Waaqayyoo dhiisee tuffateera maal akka mataa wajjin cabsa inni fate keessa ba'e akkamitti akka naan jette sagalee Waaqayyoo fuudhee gorsee akka godhee eega dhiiseetii akka qaraxxuu sifatoo jira bakka jedheeni isa natti dhufe maaliif dhaga'uu didan eewun karaa namaas Waaqayyootti dubbate dhuunfaa isaaniitti dubbate dhiisanii akka obboloota aarsuu
ittifufan ka guyyaa saafaa dargaggoota qabatanii deemu manas tamaarotaa dhaqanii wajjin booddeellee adee xumura isaanii gaarii hin taane. Saa'ol akka kana naa boo'ennaa isan tuffadhee boossaa deemu. Maan rakkoon Saa'ol eewun dhagaye loltoota isaa. Dursa isa waaqoottiin jedhe sana isa jalqabatti himame sana qalbifachuu dhiisee noo inni sinnaan jettan kuni gaarii fakkaatu malee ani sin dhaga'urraa eewunan dhagaa waaqayyoon hin dhagaa abboommii kana fudhee dhufeera us narraa jedhaa callisaa hin deemna akkasumatti galla isatu waaqayyoo ulfina kenna horii kana fuunee deemurra mootichas qaagoonee ajjeefne horii kana fidnee sokkina otuu jedheera ta'e maal taa'u jettanii mootummaan isaatti uffa ture amma waaqoo jedhu wanta xinnoo dursa naannee gochuu qabnu garuu dhiisuudhaan wanta guddaa waan balleessu. Maariyaamiin kanaafitu kan iseerraa fudhatamneedhe. Inni iseen fultu kuni carraa guddaa iseerraa fudhatamne. Hin molqaburraa, hin ka'urraa carraa guddaa kennameef jedha waaqayyoof galanni guddaa ta'u. Nu har'a warra jiraattuti kuni sagalee kun Maariyaamis hin jiru, Maartaanis hin jirani, anaaf isiniif jedhe carraa guddaa kana filachuudhaan bu'aa gurguddaa arganna jireenya keenya keessatti. Dhattanii sagalee waaqayyoo irraa mootota lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 amma 11tti ilaaltan immoo mucaa Solomoon argitu. Roobi'aam jedhama. Akkana jedhaniin warri Solomoon jedha turan. Kottumee Roobi'aam jedhaniin dhagaa dubbisaa ammas hin dubbisan. Mootota duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 amma 11. Abbaan kee amma hin jiru ofirratti si moosisuu barbaannaa dura waa tokko si gaafannaamee waa tokko si gaafannaa. Maannennaan abbaan kee baay'ee bittaa nutti cimsee ture, nu hacuucee ture. Ati immoo ilma isaatii, ilma nugusaatii. Akkasitti fuftee nu bittu barbaannaa. Mootummaa abbaan kee nurratti cimse kana nuu laaffiftaa'ii maaloo jedhanii. Guyyaa 3 booddee natti deebi'aa isinitti himaa jedhe. Jalqaba gorsitoota abbaa isaatii jaarsolii warra ta'anitu gaafate. Maal jettuu sabni Israa'el kun na waamanii hokkannaan jedhan jennaan yaa Roobi'aam yoo ati saba kana tajaajilte yoo ati bitamteef hamma umuriin kee jirutti hamma dhumaatti sabi kun sii bitama. Kanaaf tole haa ta'u. Buttaa abbaan koo isinitti cimse ani immoo isiniin laaffisa. Isa abbaan koo isinirra kaa'e ani immoo isinirraan kaasa. Jedhi itti midhanii. Quubsuu dide. Gorsi isaan gorsan kun gorsa waaqayyo gorsiidha. Waaqayyo dubbate kan isin yaada waaqayyooti. Maaliif yoo jettanii jaarsoliin kun rakkoo Solomoon qabus ilma caala beeku. Isa sabi sun iyyatee bittaan nutti cime jedhas dhuguma arganiiru. Yeroo Solomooniin bilchaa ture sabi sun akka gungumaa ture beeku. Gorsitoota bakka turaniif. Hiriyoota abbaa isaa bakka turaniif. Kanaafiyyuu mucaan kun yenna bitameef mucaan kun yoo sana jijjiiree yaada waaqayyoo irra dhufaa dhumaatti itti fufaa. Hiriyoota isaa hiriyaa gaafate. Akkanaan jedhanii maal hin jedhannaan bakka wanta dhaga'uu hin dandeenyetu itti mani fudhachuu isaa nama dhibaa. Moggeen qubi koo moggeen kun mudhii abbaa korra furdatan itti mi. Quba keessan moggee ilaalaati mee mudhii keessan ilaalaa. Isa caala furdata jechuun jechuudha. Isa abbaan koo godhe irra ani immoo dachaan isinirraa godhe jedhe itti mi. Hammam akka nama fulishii wayii ta'e kanaan argitu. Dhaqee itti maam kanatti maam. Namni kamtu kana dhageen fudhata. Waaqayyoon dhaga'uu yeroo dhiisanii hiriyaa duuba hiriyaa ta'a godhe bisamu. Nama baay'ee hiriyaa balleessi. Abalutoo naan jedhe lakki abbaa koo abaluu natti gaddaa. Waaqoo natti gadduu irra jiru. Masii ana ijoolleen dargaggoon. Ijoolleen durba. Bakka aba isheen natti gadda lakki natti gadditi. Hiriyaadhaan gaaddidduu hiriyaa ta'in jireenyi bade. Gaaddidduu hiriyaatiin ola deemaan bade meeqaan meeqa jira kan isin. Gaaddidduu Kiristoos nu wayi. Gaaddidduu Kiristoos jala lixanii waa inni jedhe qoodee dhaggeeffachuu gaaddidduu hiriyaa jala lixanii hiriyaa dhaggeeffatanii masmara hiriyaatiin deemanii fuuldura isaanii balleessanii adeemsa isaanii balleessanii shaakalan taane keessa lixanii dargaggoon dhuman meeqaan meeqan jiru. Namni immoo umurii kamitti hiriyaa qaba. Gorsa hiriyaarra garuu gorsa Kiristoostu caala. Jecha hiriyaarra jecha Kiristoostu caala. Kamiif dursa laata namni har'a? Waan hiriyaansaa iccitee eeguuf jedhetu dhaggeeffata moo waan waaqayyo ittiin jedhee dhaggeeffata? Ilaalaa Roobi'aamii guyyaa 3 booddee maal nuun jettee jennaan akkuma jedhe qubi koosee moggeen kun mudhii abbaa korra qallatti abbaan koo alangaadhaan isa ta'e bare immoo sibiilaan jennaan ayi jedhama. Yaa Daawit sitti maal qabneedha? Yaa Israa'el gara godoo keettanii bakka lamatti citan.
Israa'el kaabaa, Israa'el kibbaa jedhamanii qomoon kudha lama keessaa qomoon kudhan garaati, qomoon Biiniyaamii fi Yihuudaan immoo Yihuudaa fudhatanii gargar citan. Mootummaan bakka lamatti hiramu yeroo sanaa ka'e sab Israa'el. Maaliif Waaqayyoon dhaga'uu waan dhiisaniif? Maal dhaga'eef? Hiriyaa dhaga'eef akka ta'eef. Har'a adeemsan keessatti hojii lafa hojjettanitti waldaa kiristaanaa keessatti tajaajila tajaajiltan keessatti kan dhiibbaa isinirraan ga'u waaqayyoodha moo hiriyaadha isa jedhu isiniif anniisa. Hiriyaan gaariidha. Wal gargaaru, wal gorsu. Garuu gorsa kan Kiristoos, gorsa kan waaqayyootu caala malee kan hiriyaan caalu. Maaliif waaqettanii? Waaqayyo waaqa. Waaqayyo waan hundaa beekaadha. Kanaafitu carraa gaarii filachuu qabna. Inni dursa laachuu qabna kan akka Maariyaam kan jedhamu kanaaf. Maaliif Waaqayyo gorsaan beekamaadha bakka ta'eef. Sagaleen isaa nama keessa namaa keessatti nagaa namaa kenna bakka ta'eef. Yoo maal ta'e garuu yoo dhaggeeffannu, yoo maal ta'e yoo dursa laanneef. Innaa sabni sun namaa sa'a. Karaa nuyi hin illee hin dubbata. Si'a tokkotu namni tokko dhugaa ba'a. Baay'ee rakkadhe jedhee tajaajilaadha. Nan rakkadhe. Waan an nyaadhu na beekne. Gabaa xumna tokko jiraan gabaan dhaqee gabaa baadiyyaa. Gabaa sana callisee dhabu keessa dhaabbadhe. Dhaabbadheen waa'ee rakkina kootii, waa'ee fuuldura kootii, waa'ee maaliin ta'an. Maraatumti gabaa sana keessa deemu tokko anuma bukkee ga'e rakkoo dhiphina amma dhiphachaa jirtu kana gara fuulduraatti bara baraan inni irraanfattanaan jedhani. Maraatu akka waaqayyo na bukkee dhaabateettini amiin jedhee qachisu kenna. Namichi sun eega rakkoon sun raawwateetu dhugaa ba'a wanta kana. Waaqayyo anaan hin dubbata karaa barbaadu jedhamu maraatu nutti dubbateera. Maal maraatu to'annaa waaqoo jala jira. Harreen dubbateera. Inni isa harree yaabee deemu kun Bala'aamiin maqaan isaa. Hin diddeemu ergamaan dura dhaabanna. Maatumta maana ajjeeftatte afaan baafatte. Anuusa ta'e maraadheen irratti irraa bu'ee fiigee alla yaa bu'a. Harree yeroo afaan baaftee dubbattu dhugaadha. Nama sodaattanii nama to'atu duree mana keessan keessa jirtu. Meetii siin jettee ammatti manicha dhiiftee safara qodaa guurrattee illee mettee sokkite. Nama naalu. Nama sodaa isa qaba. Hin dhaga'e mannis. Maana deemte harree guyyaa meeqatu si baachuu dhiise. Waaqayyoon dubbata. Nuyi dursan laannaa. Nuyi hin dhaggeeffannaa. Waaqoon natti dubbateera ta'a hin jennaa. In xallaa hin madaallaa. Sagaleen kun tarii sagalee waaqayyoo ta'a. Tarii mee jechen jennaa shakkina illee xixinnoo. Gara kakuu haaraatti immoo gaafa dhuftanii. Phaawulosii ergama saasaa ergaa misiyoonummaa sadaffaa fixee warra Efesoonitti nagaa dhaamee lammaffaa ija koon argitan waan jedhanii boo'anii maraatanii laga bukkeetti kadhatanii fi markaba yaabsanii gara Yerusaalemitti deebi'e. Yeroo qabame hidhamee ol iyyannoo fudhate Roomitti Xaaliyaanii deemuudhaaf. Isa booddee hidhattoota warra kaanii wajjinii galaana irratti bidiruudhaan yeroo deeman argitu. Kana kutaa kana isiniin dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 isinii dubbisa kutaa kana. Hojii ergamootaa boqonnaa 27. Hojii ergamootaa boqonnaa 21 torba lakkoofsa 10 kaaseen isinii dubbisa. Akkana jedha kutaan kuni. Lakkoofsa 10 kaaseen dubbisa. Jara nanaa yeroo kana markabaan itti fufnee adeemuun keenya kuni rakkinatti nu galchaa fe'isicha markaba keessaa akka baduu markabichi akka cabuu lubbuun namaasii akka dhumu anatti mul'ata jedhe of eeggachiise. Hangafni dhibbaa garuu dubbii Phaawulos dubbaturraa dubbii inni markabicha oofuuf abbaan markabichaa dubbatan fudhatee jedha.
Warri kun immoo beekuma isaaniif oguma isaaniitii warra dursa kennanidha. Warra akka Saa'oli sagalee Waaqayyoo irraa hojjettoota isaatii warra dursa kennanidha. Warra akka Roobi'aami sagalee Waaqayyoo irra hiriyoota isaatii warra dursa kennanidha. Warra akka abbaa markaba kanaaf kaappiteenii markaba kanaa immoo sagalee Waaqoo isa dhufeerra warra dhuuqatii isaanii beekumsa isaaniitiif. Yeroo reyaalitii isaa laltan dhugaadha. Phaawulos kaappiteenii miti. Phaawulos waa'ee markabaan beeku. Naannoo inni jiraate bishaan irra deemu iyyuu malee. Oofeen beeku, maaroon beeku, haala qilleensaan beeku, kompaasiin beeku, saayinsii isaan beeku. Garuu waa tokko dhaga'e Waaqayyo irraa. Yenna yeroo kana deemtanii balaatti sin fuuldura jira. Lubbuu namaatiifis balaadha. Meeshaa feetaniifis balaadha. Kana dhaga'een nama gurra isaa Waaqayyoof kennu bakka ta'eef. Isa dhaga'e kana immoo callifne gaafa deemuuf rakkatanii deemsa kana tufuuf ka'anitu lakkii an dhaga'eera waan tokko. Yeroon kun balaa qaba. Fuuldura keenya rakkoo nu eeggata. Dhiisaa otuu deemuu baannee jennaan ajajaan dhibbichaa jedhama. Maalti beeku immoo maayyimii waa'ee markabaa hin beekne kana haasa'aa noo markaba baranneerra hunduma isaa beenna haala qilleensaa beenna garamitti akka tocha'u beenna haasaa isaa yoo ittiin fudhanneedha. Beekumsa isaatii dursa kenna. Warri ogeessi fayyaa tokko keessumaa ogeessa fayyaa Waaqayyotti amananii tokko yeroo hojii isaanii hojjetan jira. Hospitaal tokko jira. Paasterii mataa isaanii warri qaban. Otoo hojiin hojjettin otoo maal hin jedhin Waaqootti dabarsanii of kennanii achi lixu. Dursa kennaniif ogummi keenya muraasa. Yaadadha tokko hojii ergama wangeelaa naannoo Gurra Fardaa jedhamu miizaan tafarii darbee achi barahaa deemnee turre qomoo tokko bira. Hakiimotii doktoroota tokko nu wajjin naqanii yeroo isaan yaalan nan laala. Maal akkamsi godha akkamsi godha akkasi godha mallattoo hundumaa fuudhanii maal jedhaniitu akka jedhuun ani gaa innas yaalaa jiru kunii kan fooniiti. Beekumsi koo muraasa. Wanti barbaachisaan tokko immoo jira. Yoo fedha kee ta'e laa warra sun sitti musammoo isan si yaalu kana caalaa isan godhu kana caalaa. Mee dhaqii yoo fedha kee ta'e isa dhaggeeffadhu inni kun yoo si fayyisisi foon kee si fayyisaa foonni kee immoo deebi'ee dhukkubaa. Inni isaan sitti man garuu foon kees lubbuu keetii fi samma dhumaatti fayyina ta'an yeroo itti manii na dhaggeeffadhee na dhibatu. Warra kaan immoo dhimma ittiin qaban muuxannoo qabna maali limdiyoo qabna maali lallabdoolee tokko illee kan isin dhamanii Waaqayyoon dhaggeeffachuu barbaadan dhimma qaban. Teoloojii baradheera, hermeneetiksii baradheera, homoleetiksii baradheera, ekspoozitarii piriichingii baradheera, rakkoo maalii jira kutaa tokko fuudhanii caccaccaca goonii caafanii bakka saayinsii lallabaa baradheera lallabu. Waan tokko hojjetu. Inni Waaqayyoo biraa dhufe isa Waaqayyoo jedhu biraa jiru dhaga'uun garuu hunduma dursa. Barumsa qopheessuu, waan addaa qopheessuun, barachuun sun akka jiru ta'ee Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo namaaf hin ibsine taanaan, Waaqayyo namatti hin himne taanaan beekumsi namaa nama jijjiiruu hin danda'u kan isin. Kanaaf warri kun immoo dhuguma yoo Phaawulos isa dhaabbatee gorsaa jechuun namni warri kaan warri booddee nu oolche jedhanii markabarraa lafa lixan dhaban. Ani namichi kun immoo gab jedheen taa'uu hidhamaa dhabanii al takka isa godha. Jara caala beeke moo? Adabateen taa'u waan jedha fakkaata. Inni karaa Phaawulos dubbatedha sagalee Waaqayyoo ture. Tarii dhuguma ta'uu danda'a jedhanii illee yaadne. Hin dhageenye iyyuu jedhama. Maaliif dursa kennan beekuma isaanii dursa kennan. Kanaaf saba Waaqayyoo obboloota firoottan kun har'a kan nuyi dursa laannuuf maayin teenyeen dhaggeeffannaa Yesuusiin karaa adda addaa dubbata. Harreen on dubbata. Dubbii isaatiin on dubbata. Daa'imaan on dubbata yoo barbaade. Waldhaalaadhaan on dubbata yoo barbaade. Karaa inni dhufuu karaa adda addaati. Nuyi Waaqayyoo natti dubbate jennee Waaqayyoo maal jedhaan jennaa. Yeroo waan irra mudatu dursa kennuu jechuun yeroo waan tokko nu mudatu Waaqayyoo maal jedhaa amma dubbii kana jennaa. Moo ka'ee warra seeraa bira ka'ee warra kana bira ka'ee inni jiru akka jirutti dhaab lammaffaa irratti dhufuu qaba. Waaqayyoo maal jedha dur nattoo aanee jira innoo Waaqa dhiyooti. Maal jedha hin jennaa.
waa'ee kana maal jedha, waa'ee mana koo kana maal jedha, waa'ee tajaajila koo kana maal jedha, waa'ee ijoollee koo kana maal jedha Waaqayyoon jenna. Yoo akkas goona ta'ee nuyi warra carraan isaanirraan fudhatamne argateera akka Maariyaam. Waaqayyo gooftaa maccaa nu gargaaru. Egaan yeroo Waaqayyoon dhaggeeffattanii callisee miti bu'aa qaba, bu'aa gurguddaa qaba. Waaqayyoon dhaggeeffachuun bu'aa qaba. Matsaafni qulqulluu keessaa bu'aa Waaqayyoof dursa kennanii dhaga'uu hunduma isaa dubbachuu baadhee xiqqoon dubbadha. Inni jalqabaa yeroo Waaqayyoon dhaggeeffannu yookiin immoo yeroo Waaqayyoof dursa laannee dhaggeeffannu inni jalqabaa maa inni hojjettanii inni jalqabaa dursa laannee yeroo Waaqayyoon dhaggeeffannu gurra keenya saraan inni jalqabaa maa inni hojjettanii jijjiirama keessaan dura ta'a. Jijjiirama. Mee qabbaninaa baasii dubbisi kana. Roomee no dubbisi Roomee baay'ee beekamaadha. Roomee boqonnaa 17 warri Waaqayyoon dursa kennanii dhaggeeffatanii jijjiirama keessa isaanii ta'a. Yeroo hundaa jijjiiramaa deemu. Yeroo hundaa haara'aa deemu. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 maal? Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Roomee 10. Egaa amantiin dhaga'uurraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekama. Amantiin maalirraa dhufa? Dhaga'uu jedhame hundumti keessan. Dhaga'uudha isa tokko. Dhaga'uudha. Dhaga'uun immoo maa inni iddoo kana dubbii Waaqayyooti. Bakka waa tokko jiru. Eenyu otuu hin dhaga'in namanni? Namni tokko ani dingatu ban amanee namni dhugaa naan baane. Dhugaan bayiniin malee waan dhaga'e qabu. Angaafa amanee dargaggeessa bara dargii keessa hin qoosna mucaan dur pheenxee ture tokko jira dhabee booddeetti deebi'ee dhugaatii akkasaa dur pheenxee ture jedhee nutti himnaanini akkasa sodaachisee hawwaxaaxee itti kolfu dhaqeeni sila ishiin jedheen an dur pheenxeen ture sarara rakkattee jedheen dhugaa moonaan jedheen jedheen dhugaa waaqaan jedheen dhaqee shaanxaa dheeraa tokko keessaa carqii tokko gadi rakkatti dha'ee maree carqii xaxamaa tokko ol baasa. Diigee matsaafni qulqulluu keessan tarriisu. Bara dargiiti. Taa'e kaa'eetu waan tokko irratti waan dur argan arraajummaas hin beeku. Arraajummaa argan waan argan dhugaa Waaqayyoon isinitti himamni narra uume keessi koo nana'e. Maaliif nan dhaga'e? Otuu inni gara gooftaatti hin deebiin gooftaan dhawaame ani hin turre jaallatama booddee warra pheenxee barbaadeen maa malkachaa xaafii pheenxummaatti na fudhadhaa jedhee nan yaadadhaan amarraatti. Mucaan naqamtee tokko jira. Boqonnaa galee jira dhufeetu maal tsaaftaa jennaan waa'ee tsaafan jedhe maal pheenxee ta'uuf hin jedhaa jennaan anis naqamtumatti boqonnaa galeen dhugaatis waan illee nan isheetti na dabale maqaa koo lammaffaa irratti. Maaliif pheenxee? Har'a doktariidhaan itti dhugeessine sun. Maali na hin dhufne maaliif pheenxee nu godhe? Murtee kanarra kan nu geessise jijjiirama akkasii kan nu fide ija jabina akkasii kan nu fide maal dhaga'uun maaloo isa karaa gowwoomsaaf dhaga'e sanaa yeroo guyyaatti dhaggeeffatta sagalee Waaqayyoo jijjiiramaa deemtu akkaataa namaa jijjiira yaada namaa jijjiira murtee namaa jijjiira adeemsa namaa jijjiira Waaqayyoof galanni guddaana ta'u. Namni garuu dursa Waaqayyoof taa'ee dhaggeeffanne hin jijjiiramu. Achuma lafa dhiita karaabaa lafa gabaati. Karaabaan lafa gabaa baadiyyaa karaabaa see lafa hararran tokko jirti naannoo wada keenya abuma leetirra jeeta dhoqqeedhaanis boottiinis caammaanis horiinis hin guddatu quucattee majitees. Maaliif hin dhaga'an qaba? Dhaga'uun tiraansfoorm nama godha. Murtee namaa jijjiira. Adeemsa namaa jijjiira. Mul'ata namaa jijjiira. Kallattii namaa jijjiira nu dhaggeeffannu. Otuu seenaan Maariyaam faasuun itti qaxxalee barreeffameera ta'ee hin yaada gaaf. Maaluma ta'a laata dhummisaa maaliin dhume? Garuu kun nu barbaachisu achitti barreessaan iddoo kanaa waa'ee Kiristoosiin dursa kennanii dhaga'uuti bakka ta'ee fi isa dhageenye irra gahe. Har'as yoo dursa laanne kisaaraan qabu jijjiiramna malee. Mana keenya keessatti jijjiirraatti ta'a malee. Tajaajila keenya keessatti jijjiirraatti ta'a malee. Hojii keenya irratti jijjiirraatti ta'a malee. Hawaasa keessa jirutti jijjiirraatti ta'a malee. Ilaalcha keenya jijjiirama malee. Namni hammuma sagalee Waaqayyoo dhagayetu hammuma Waaqayyoof dursa kennee jijjiiramaa deema. Guddiftanii dursa laattanii yeroo hundumaa Waaqayyoon dhaggeeffattu yoo ta'e hammuma sana jijjiiramtu. Hammuma sana guddattu.
Hamma sana haaroftu. Hamma sana kallattii argattu. Kanaaf bu'aa qaba. Bu'aan Kiristoosiin dhaga'uuf dursa kennanii inni jalqabamaa inni yeroo dursa laannee dhaggeeffannu yeroo hundaa jijjiiraman ta'a. Fayyinni keenya illee achirraa dhufe. Namni humnaan nu micciiree nu amansiise jiru. Nu sodaachisee nu amansiise jiru. Lafa amma turre kanatu har'a waan tokko nutti bane. Baadiyyaa fagoodha. Baadiyyaa gara deemsaa magaalaa xinnoo jirurraa gara sa'aatii 3-4 tokko jiraatu achitti hojii wangeelaa ammatu jalqabnee yoo jennee yaadne iddoon sun mandaroota halluu duwwaadha. Nama mana hin jiru. Gurbaan tokko amaneera hin jarjara. Hin jarjara akka carraa ta'ee tireeningii tokko achitti namootni wajjin hojjetan tokko dhaqanii tireeningii tokko laanneera, leenjii tokko laanneera, gaggeessitoota waldaa kiristaanaa adda addaatiin. Inni nu wajjin dhaqee leenjii sana kenne nama faranjii walitti. Dhaqee wajjiniin footoo faranjicha bukkeetti ka'eera. Lafa baadiyyaan nan nu jenne kun immoo adaadaa isaa eessuma isaa durbii jira. Maal godha? Footoo fudhatee dhaqee kunoolaa karaatti isinii gala. Mana qorichaa isinii gala. Bishaan isinii ba'a. Faranjii kaadhu. Inni himne pilaanii keenya inni himne. Maaliif dursa Waaqayyoon dhaga'uuf lapheen isaanii banamurra dursa faranjiidhaaf lapheen isaanii banamuuf ka'e bakka ta'e. Inni himne pilaanii keenya hin jijjiirre. Sagalee Waaqayyoo nama haaressa. Keessa namaa haaressa. Ilaalcha namaa haaressa. Adeemsa namaa haaressa. Murtee namaa haaressa kanas. Waaqayyoon dhaggeeffachuudhaaf dursa laattanii tasuma kasaartani. Hin buufattu malee. Amantii keessan to'ara adeemu. Waaqayyo irratti hirkachuu keessan to'ara adeemu. Waaqayyoon abdachuu keessan to'ara adeemu. Waaqayyo wajjin jiraachuun keessan sirrii akka ta'e mirkaneessuu keessatti guddataa adeemu. Waaqayyoon tajaajiluu keessaniin waan sirrii akka gootan keessi keessan isin dhugaa ba'aa adeemu. Hin dhaggeeffanne taanaan garuu tajaajiluu akka kisaaratti ilaalamu. Gammaddanii hin gootan. Kanaaf bu'aa qabu. Kana duwwaallee miti. Yeroo dursa laannee Waaqayyoon dhaggeeffannu kana duwwaallee miti kana isin. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannu sagalee Waaqayyoo goonu kallattii hin dogoggorre kallattii ifa ta'e kallattii sirrii ta'e nuu kennaa deema. Faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 500 irratti sagalee beekamaa tokkotu jira. Faarsaa Daawit lakkoofsa 119 lakkoofsa boqonnaa 119 lakkoofsa 500. Kallattii argannaa deema. Kallattii argachuu jechuun immoo waan qal'aa salphaan seena. Namni kallattii yeroo dhabu garatti deemu hin beeku. Kallattiin harkaa bannaan baay'ee rakkisaadha. Deemee dubbisi gabbada. 119 500 irraa maayidha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irrattis hin ifa. Daandii koo irrattis Hin ifa. hin ifa. Maal jechuudha? Dukkana miti. Kallattiin koo qajeelaadha. Karaan baddu hin dogoggortu. Karaan koo sirriidha moo sirrii miti hin jettu. Kompaasii ta'ee dura deema. Baay'een keessa warra keessa jirtanii galaanarra warra deemtanii biyya Awurooppaa laxxanii haasa'uu dandeessu. Mana akka nagayeetti seeruma isaa eeggatee markaba kaapiteenii irra jiruun oofanii naqan jedhan. Warruma baqattoota turra taa'ee abbuma sochoosuu beeku mootarsaayikilii warra oofu beeku warruma xinnoo oofu turra bu'aadhaan jalbaa wayii afuufanii. Kompaasii qabu maal hin qabu kan barbaadetti marsee deemee hin geenye moo hin geenyuudhaan wazamaa deemu namni baay'een Meditiraaniyaan sii keessatti kan dhume kanaadha. Sagalee Waaqayyootiif dursa roolaa akka garuu karaan keessan ifaadha. Kallattii dogoggoran qabu. Lakkii sirrii miti kan namni namaan hin jenne. Sirrii ta'uusaa shakkaar deemtu ta'e sirrii ta'uusaa mirkaneeffattanii keessa deemtan gochaan keessan wanti isin gochuu jirtan sirrii kan ta'e argisiisa. Maaliif Waaqayyo Waaqan dogoggorriidha bakka ta'eef? Dubbiin kee miilla kootii maalodha? Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Miilla koo jechuun adeemsa kootii jedhama. Harkaanfii kootii. Adeemsa jireenyaa haa ta'u, adeemsa tajaajilaa haa ta'u, adeemsa deemtan hundumaa keessatti dursa dhaggeeffatanii laata taanaan dubbichi jira taanaan dubbicha dhaggeeffatanii taanaan ibsaadha. Karaa koo maal godha? Daandii koo irrattis Daandii koo naa ifaadha. Maal jechuudha? Daayirekshinii qaba. Daayirekshinii qaba. Kallattiin qaba. Kallattiin koo hin dogoggoru.
namoota tokko warrumti jabanaa kun warrumti maanni kompaasiin illee deemaa yeroo tokko dogoggoraniitu lafa dhaquun lafa tokko ta'anii of argu beektu kallattiin harkaa badee jennaan hin jiru. Namni kallattiin harkaa badee baay'ee rakkisaadha. Namni dursa kennee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu garuu yeroo hundaa kallattiin harkaan bada. Kallattii qaba yeroo hundaa. Akkuma maalni isin jedha nasiibuma ka'ee waan tokko hin godhu. Kallattii qaba. Waan godhu beeka. Garamitti akka deemu beeka. Galma isaa beeka. Sodaataan deemu, shakkaan deemu, yaada lamaan hin deemu, ro'aan deemu. Maaliif dubbichi miilla isaatiif karaa isaatiif hin ibsa kallattii kennaaf bakka deemu. Kan kun ta'u garuu jenna dursa laannee Waaqayyoon dhaggeeffanne duwwaadha. Waaqayyo gooftaa maccaa ofiisaatiin nu gargaara. Namni dursa sagalee Waaqayyooti kennu, namni dursa taa'ee akka Maariyaam dhaggeeffatu, inni sadaffaan immoo inni walitti dhufeenya Waaqayyoon inni qabu cimaadha. Intimeesii guddaa qabu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irraati akkana jedha. Cimaadha. Attamii bakka akkamiin isiniin jedha. Baay'ee cimaadha itti walitti maxxanni inni Waaqayyo wajjin qabu. Maxxanni inni Kiristoosii wajjin qabu. Dubbicha mee qabbanee nuuf dubbiftu akka inni jedhu dhaggeeffadha. 15 baatee qabban. 15 lakkoofsa 4 dubbisine. Waan Kiristoos jedhee jira. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anatti qabadhaa jiraadhaa jechuun koo dubbii koo dhaggeeffadhaa. Anis isinittis nan jiraadhaa. Anis isinitti maal nan godhaa? Nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isinis anatti qabamtanii yoo jiraachuu dhaabattan ija godhachuu hin dandeessanii. Isin anatti qabamtanii yoo jiraattan jennuun annee Yesuusin argine shaanxaa baannee booddee deemna miti. Isatti jiraachuu jechuun maal dubbiin koo isin keessa yoo jiraatu anis immoo jedhamu lafa biraadhaamu. Isatti qabamanii jiraachuun dubbiin isaa nu keessa jiraachuudha. Dubbiin isaa nu keessa jiraachuun immoo gurri keenya isaaf banamuudha dursine. Namoota baay'ee nama waldaa kiristaanaa keessa biyya kana keessaa kan rakkise Kiristoos Yesuusin dhaggeeffatanii isa dhaggeeffachuun dhufan. Isa warri nu asii kadhannee fi ilaa garaa keessa ciniinaa kaa'e eeyyee gooftaa yoo taaneetu fayyitee ililchee sokka. Boris garaa ciniinaa gara biraan dhufa. Duddi kan si dhukkubu laachin dudduma dhukkuba eeyyee dhuguma. Gammadee qabu. Inni dhagahu waan tokko gara biraan dhimma qabu. Kir'ee akka godhallee hin beeku. Hin dhaggeeffattu. Ji'a booddee miillanna dhukkubanii dhufu. Dhukkubi siraan dhabamnu. Iddoo kanatti garuu ija godhachuu yoo barbaaddan illee akka dameen mukatti maxxanu yoo sagalee koo dhageessan akka dameen mukatti maxxanee ija godhatu anaan wajjin walitti dhufee keessan akkas ta'a. Ija malee ofumaa bara keessan hin fixxanidha. Ija godhattu ija mul'ataa isinis argitan. Ijoolleen keessanis argan, abbaan manaa argan, hawaasni keessa jiraattan argan. Inni dhuguma Kiristoosii waaqessa jedhanii akka dhugaa ba'aa kan godhu. Inni adda hoo kamaalta akka godhee kan jedhan ija sinirraa mul'ata. Ija fuuraa baay'ee Galaatiyaa irraa dhaqaa ilaalaa boqonnaa 5 irratti. Jaalala mul'ata, arjummaa mul'ata, obsa mul'ata, waan adda addaa mul'ata. Kan ammoo kan isin gochiisu maanni yeroo isa dhaggeeffattanii isatu maxxana isaatu isinii wajjin ta'a bakka ta'ee fi iji kun mul'ata. Isatti maxxannee yoo jiraanne dubbiin saammoo nu keessa yoo jiraanne illee waan feetan kadhattuu isiniif isin ta'a lafa biraadhaama. Isin keessa yoo sagaleen koo jiraate yoo isa amantan amaname isa dhiiseetu muuxannoo adda addaa godha. Shaakala adda addaa godha. Sida dubartii tokkoo kadhanne akkuma sagalee waaqotti harkarra keenye harkarra kaa'aa kadhadhaa zayitii dibaadha nuna isaati. Pirinsipiliin isaa kanuma hin jiru gara biraan. Otuma kadhannu tajaajilaan keenya tokko qabbanee ni kadhatti anis ni kadhadha ija baradhee gaafa ilaalu bishaan miillatti naqa. Bishaan warraa dhuge immoo afaan seetti qabee afaan seetti baasa. Iseenis isa nu kadhanne irra isa sanatu saatisfaayisii godha bakka ta'e hoteela qimsite. Isin dhibaamu kan isin dhibu.
maal gochuudhaan jedhe isa booddee eessarraa argame kun matsaafara jedhamu Kiristoostu godhe siin jedhemo yeroo tokko tokko Kiristoosii waan addaa tokko hin godha hin godha kakuwaa immoo boofaa keessatti yoo ilaaltan amma bishaan badhaadhaa'e mi'eessuudhaaf ashabootti naqedhameera guyyaa sana ashabootti naqamee fi hamma ji'a meeqaatti ashabootti naqaa baran baanu moo waggaa meeqaatti Kiristoosii tokkitti hidhatu dhoqqee dibeetu dhoqqee gorortu fee dhoqqee godhee ijatti dibee eegasii dibee hin beeku warri kaan garuu dhoqqee ma dibaa deemu tokko jennaaniif Kiristoosin yeroo dhaggeeffannu kan isin dhibu walitti dhufeenyi keenya maxxanuu ijillee mul'ata iji mul'ataan qabatamaa mul'ata waan hin jirre waan hin taane hin goonu waan matsaafni qulqulluu hin jenne hin goonu waanuma mul'anne tokko hin goonu harka rakkaa kadhadhaan nan fayyisa eega jedhe nama fayyisa qajeelfama ko hin jiru gurratti tufaan jenne wargaan nama waqaalluu waliitu bargattu jedhee dafqa sooftii dhaqaxxa argate kan namni darootu beekan miiga jiran dafqasa wal saamanii sooftii furaannatu ka jala jajjan har'a waan gudin ilaalaa oolu sila guyyaa qabbaneen hin ciiftee boqotte naannoo gara Yugaandaa kanaati haastarii tokko kan lakkisan uleedhuma dheeraa baatanii booddee deemu warri agalgaawata ciibseen dubartii durba kana uleedhaan haa godha waaqa hodha hinaan jedhee ijoollee ilaa akkasii wayya jettee maaluma argaa jirran jedhe Waaqayyoon yeroo dhaga'uu dhiisanii namni waan hojjetu illee beeku kan isin ija godhachuu mitiiti. Kallattiin qabu waan godhuun beeku waanuma itti fakkaate godha waan miirri isaa ajaje godha waan keessaa ajaje godha waan itti fakkaate godha. Waaqayyoo yeroo dhageessan garuu maxxana gaarii walitti dhufeenya gaarii akka muki dameetti maxxanee ija godhatee damee sanarraatii hiddaa guurratee laga albuuda lafa keessaa bishaan xuuxatee ija godhatu akka kana taatu. Kanaaf hooree isin keessan jiraadhaan na keessa jiraadhaan. Akkamittiin hojjetan sagalee isaatiin dursa kennee dhaga'uudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Dhumarratti sagalee Waaqayyoo yeroo dhageenyu tajaajilaaf illee keessi keenya hin qophaa'a humna argannu. Nu qopheessa humna argannu. Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Isa dura. Lammaffaa dhiifama. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafamee barsiisuuf balleessaa hubachiisuuf qajeelchuuf qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Maaltu sagalee Waaqayyoo caaffata qulqullaa'aan. Inni maal caaffata qulqullaa'aadhaan dubbata Waaqayyo. Yeroo dhaggeeffannu jechuudha. Yeroo dursa laannee gurra keenya laannuu fi hojii Waaqayyootiif illee equip nu godha. Nu leenjisa. Nu qajeelcha. Nu leenjisa. Nu qopheessa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hammuma qophoofne immoo tajaajiluu dandeenya. Kan nurraa qophoofnu immoo waan adda addaa miti. Akkaataa barsiisuu, akkaataa lallabuu, akkaataa maalii haasaa mi'eeffachuu, tarreeffachuu, nama haasaan isaa tarreeffatee dubbatu ta'uu duwwaa miti. Gaariidhaan dhaga'uu. Maaloo dubbisaa caafata qulqullaa'aa. Caafata qulqullaa'aa jiru. Caafamee nama lafa taa'e nu gargaaru. Dubbisnee qaba jennu Waaqoon dubbata bakka ta'ee fi dubbiin sun keessa keenya qopheessa. Tooftaa nuu kenna. Tajaajilaan nu kakaasa. Yoo balleessine nu ifata. Dheekkamuuf illee ta'a. Leenjisuuf illee ta'a. Gorsuuf illee ta'a. Qopheessuuf illee ta'a. Bu'aa hedduu qaba. Waan afur waan dubbadde. Kanaaf firoo tokko gaaffiin qoonni jalqabaa sana. Nuyi akka Maariyaam moo akka Maartaati? Akka Maariyaam moo akka Maartaati?
An ofii kootiifis taanaan isiniifis taanaan hawwiin koo jireenyi keenya akka Maartaa yoo ta'e illee hin danda'ama bakka ta'ee fi jireenya akka Maariyaam Waaqayyo nuuf kenna. Maaloo wan dursa kennamuu qabu dursa laachuu. Innis maa'in hunduma garas dursa kan laachuuf nu qabnu maa'in sagalee Waaqayyooti. Gurra laannee isa dhaggeeffachuudhaan. Maaltu akka nu gurra laannee isa dhaggeeffanne nu godhee hiriyaadha moo akka Roobiyaa? Beekumsa keenya moo akka ajajaa dhibbaa markabichaa? Hojjetoota keenya moo wayoora nu jalatti nu jirruudha moo akka mootichi Saa'ol? Isa kan. Isa kan. Kottaa hojjetoota qabaannee isa jiraatan. Beekumsa gurguddaa isa qabaannu. Hiriyoota isa qabaannu. Dursa isaan garas Waaqayyoon dhaga'uudhaaf gurri keenya banu. Yoo akkas ta'e dhuguman isiniin jedha. Jireenyi keenya haara'aa deema. Guddachaa deema. Jijjiiramaa deema. Guyyaadhaa guyyaatti haara warra haaromne irra hin dhumu bakka ta'e boris yeroo dhageenyu numa haaromu. Iftaanis yeroo dhageenyu numa haaromu. Waggaa dhufu 25 yeroo ta'us numa haaromu. 26 yeroo ta'us numa haaromu. Hamma lubbuun keenya jirutti haara'aa deema. Yeroo akka ta'u gara guutummaa Kiristoos guddachaa deema. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Deebinee hoo lafuma kanarra yeroo deemnu hojii hojjennu manuma keenya keessa illee akka nama kallattii dhabeetti hin deemnu kallattii qabna. Akka caawara laalee deemu taana. Kompaasiin dogoggorre nuuf ka jira yeroo sana. Karaarra deemnu ifaadha. Wanta gochuuf kan wanta dubbachuuf kan tarkaa'ee fudhannu beekamaadha. Gaafa isa dhaggeeffannu. Deebinee hoo walitti dhufeenya nuyi Waaqayyoo wajjin qabnu illee cimaa ta'a. Ija godhanna. Waaqayyo gooftaa maccaa ofisaatiin nu haa gargaaru. Kanaaf dursa Kiristoosiin dhaga'uudhaan dursa Kiristoosiin dhaga'uu kennuudhaan bu'aan argamu hedduudha. An qabxii afur duwwaan dubbadhe. Meeshaa kallaa kottaa. Kottaa wanti baay'ee nu dhiphisu, wanti baay'ee nu kurkursu, wanti baay'ee nu hammacu akkuma Maartaa hoo jiraate illee hidhiifnee abbaan barbaade waan barbaade naaf jennee qoccannee teenye dhaggeeffanna. Yoo sin argitu jijjiirama ta'u. Yoo sin argitu tarkaanfii haara'u. Yoo sin argitu ija mul'atu. Yoo sin argitu wanta gootan dhadhanii biyyi nutti jedhe yeroo inni ifu. Gooftaan isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Sagaleen kana nu keessatti Waaqayyo ija godhee jijjiiramaaf Waaqayyo nuuf haa godhu. Umureera. Kadhata gabaabaan godha.